Welcome to grade 10 citizenship. Baga nagaan kara barnoota citizenshipii kutaa kurnaffaa nagaan dhuftan. So lesson 1 ni boqonnaa tokkoffaa lesson 2 wajji ilaallaa. Osoo kara barnoota keenyaa wajjin seeniin duratti subscribe, like, share, comment gochuu kan ta'an jecha. So har'a waa'ee institutionalizing democracy jedhu kana ilaalla gaa'e. Waa'ee dhaabbilee demokiraasii jechuudha. Okay. Let us start with the definition. Start with the definition of biology. The definition of let us start with the definition of democratic institution. So democratic institutions are important to develop and protect democracy. So dhaabbileen demokiraasiidha baay'ee kan barbaachisu demokiraasii guddisuudhaa fi demokiraasii eeguudhaaf nu fayyadu jechuudha. Okay, these institutions must serve the entire population of the country with equality under the law. So dhaabbileen demokiraasii institutionii kun hawaasa waliigala uummata waliigala biyyattiidha kan tajaajiluu fi akkasumas walqixxummaa seera duratti nama kamiyyuu akka laatamu taasisu ta'uu isaati jechuudha. Okay, autocratic and oligarchic government might have the rule of law but do not qualify for democracy because they fail to fully ensure equality under the law. Kanneen mootummoonni abbaa irreedhaa kan akka autocraticdhaa kuni kanneen akka garee autocraticdhaa kun jechuudha. Maal seete gareewwan mootummoota abbaa irreedhaa kan akka autocraticii fi oligarchikii kuni gosa mootummoota abbaa irreeti. Isaan kun mootummoonni kanaa kun jechuudha rule of law qabanii jedhu olaantummaa seeraa ni qabanii garuu dimokiraasiidhaaf bakka hin kennan jechuudha. Dimokiraasii sirriitti itti amananii akkasumas walqixxummaa karaa dimokiraasiitiin lammiiwwan argatu seera duratti argatan seera duratti walqixa namni waa hundaan walitti keessan hin qabaatan jechuudha. Namni tokko nama kaan irra caalchisuudhaan beekamu jechuudha mootummoonni autocraticii fi oligarchikii governmentiin kun jechuudha. So if democratic institutions are strong, they are respected and it becomes difficult to manipulate them. So yoga dhaabbileen dimokiraasiidhaa kun ciccimoo ta'an jechuudha. Yoo cime jechuudha. Cimuun isaa maal sababa ta'uufaan maal fayyada? Respected and it becomes difficult to manipulate them. Haalaan kan kabajamuu fi akkasumas hojiirra oolchuudhaaf kan cimoo kan difficult kan nama rakkisu ta'uu isaati jechuudha. So they enable the honest to survive. They enable the honest to survive. So nama gaarii galtee waa gaarii biyya hawwu akka sammuu nagaan jiraatu kan taasisu ta'uu isaati jechuudha. Dimokiraasii ilaalchi dimokiraasii siistamiidhaa kun lafa qabachuun isaa jechuudha.
Okay, let us come with the 1.32 democratic institutions and their function. Jaarmiyaalee yookaan dhaabbilee dimokiraasiitii fi dalagaalee isaanii ilaallachuudha armaan tana. Okay, look, democratic institutions are institutions that facilitate and promote the operations of democracy. Dhaabbileen dimokiraasiidha. Dhaabbilee kan fasiliteet godhu jechuudha. Kan haala mijeessu giddugala ta'ee haala mijeessuu fi akkasumas kan guddisu ta'uu isaati. Waa'ee maalii? Waa'ee dimokiraasiidha. Kan dagaagsee cimsu ta'uu isaati jechuudha dhaabbileen dimokiraasiidha. So they are those institutions that make democracy to work. Dhaabbileen kun dhaabbilee dimokiraasiin sirriitti akka hojiirra oolu taasisan keessaa isa baay'ee murteessaadha jechuudha dhaabbileen dimokiraasiidhaatu. Some of the democratic institutions include Independent National Electoral Commission. Independent National Electoral Commission. Kana jechuudha. Gosoota dhaabbilee dimokiraasiidha. Kan armaan gaditti include goona kan yookaan hammanna kana kan akka Independent National Electoral Commission. Komishinii filannoo biyyaalessaati jechuudha. If danda'ee argamu, if danda'ee hojjechuu komishinii filannoo biyyaalessaa dhaaba kamirraa walabatee if danda'ee ifitti amantummaadhaan osoo qaama takkaan dhiibbaa irratti gaggeeffamuun yeroo hojii filannoodhaa taasisu gosa dhaabbilee dimokiraasii lafa qabsiisuudhaaf socho'an keessaa isa tokko jechuudha kunis. And also political parties. And then dhaabbilee poolitikaa jechuudha. Paartiilee siyaasaa jechuudha. Akkasumas maali pressure groups garee namoota kan walitti gurmaa'anii dhiibbaa mootummaa irratti uumuu danda'u jechuudha. Pressure group jennaan. Dhiibbaa mootummaa irratti godhanii akka rakkoon hawaasaa furamtu nama taasisuu jechuudha mootummaa harka micciiranii. So let us see one by one tokko tokkoon ilaallamee. Okay. Number 1 kan raawwatama. Independent National Electoral Commission. Komishinii filannaa biyyaalessaa if danda'ee dhaabbachuu isaatiin wal qabatee kan laalu jechuudha. So Independent National Electoral Commission is a corporate body charged with the responsibility of organizing, conducting, and supervising elections into electoral office in the country. Kana jechuudha. Dhaabbileen dimokiraasii hundaa kanneen akka danda'ee hojjechuu komishinii filannoo biyyaalessaa kana danda'ee dhaabbachuu komishinii filannoo biyyaalessaa kun qaamni komiteedhaa jechuudha. Komishinii kana gaggeessu maal godha seete qaama akkamii qaama corporate body yookaan immoo charge body itti gaafatamummaa cimaadhaan hawaasa kan gurmeessu organize kan godhu akkasumas conducting and supervising elections akkasumas filannoon akka gaggeeffamtuu fi akkasumas filannoo sana akka supervise godhu yookaan immoo akka sirriitti filannoo dhugaadhaa gaggeeffamtu kan taasisu ta'uu isaati jechuudha. Akka biyya guutuu waliigala biyyattiitti guutuutti jechuudha. So dhaabbanni kun dhaabbata baay'ee barbaachisaa filannoo karaa dimokiraasiitiin akka filatamtu
baay'ee murteessaa ta'e keessaa tokko jechuudha. Okay, this is the Independent National Electoral Commission serve the following function. Dalagaalee armaan gaditti kan egaa ni raawwatu jechuudha. Fakkeenyaaf conduct elections filannoo akka gaggeeffamtu kan taasisu jechuudha. Akkasumas conducting referendum akka gaggeeffamtu kan taasisu jechuudha. Akkasumas registers voters namoota filannoo irratti hirmaatu galmeessuudha. And also delimit constituency, that means division of the country into constituency. Akkaataa biyyattiin tun yaada ilaalcha garaagaraatiin akka hin hiramne dhoowwuu dilimit ittisuu jechuudha. Kanarraa balaa kanaatirraa ittisuu jechuudha. Kan gaggeesseen komishiniin kun raawwatu. Akkasumas registers political party paartiilee siyaasaa galmeessuu. Monitor the organization and operation of political party and campaign. Akkasumas dhaabbilee political partyidhaa kana paartiilee siyaasaa dhaabbata yookaan immoo jaarmaa paartiilee siyaasaa kan qindaa'anii jechuudha. Dura na filadhaadhaa kaampeenii yookaan immoo dura na filadhaadhaa gisa isaan gaggeessan mirgi isaanii akka eegamu kan taasisu jechuudha. Boordiin filannoo biyyaalessaa kun jechuudha. Paartiin kamiyyuu bakka paartii biraan sarbinetti mirga filannaadhaa dura na filadhaadhaa kaampeenii kana kan raawwatu karaa bilisaatiin jechuu isaati. Paartiilee galmeessuurraa eegalee haga paartiileen dura na filadhaadhaa karaa nagaatiin, karaa haqaatiin, karaa bilisaatiin gaggeeffatu akkatti kan hoogganu kan mirga kanu jechuudha. Boordii filannoo biyyaalessaa kun jechuudha. Electoral Commissioning kuni. Akkasumas provide electoral officers and materials. Maal seete electoral officers jechuudha. Paartiileen siyaasa isaa paartiin biyya bulchitu electoral officers jechuudha. Namoota bakka garaagaraatti buufata garaagaraatti isaanii bakka bu'u qabaachuudhaaf ammas meeshaalee isaan fayyadu horachuun baay'ee barbaachisaa ta'uu isaa yookaan immoo akka isaan hundaaf nu dhiyeessaa jechuudha. Komishiniin kun kan mootummaas haa ta'u kan paartii siyaasaatiin ni dhiyeessa. Meeshaa barbaachisaa yeroo filannoo san barbaachiftuu fi akkasumas offisaroota jechuudha. Namoota buufata filannoo bakka garaagaraatti hundeessu jechuudha. Hundeessuu kan barbaadu kan wal qabatee san hunda kan dhiyeessu jechuudha. Akkasumas toruffaan kun fixed date of election yeroo guyyaalee filannoodhaaf kan murteessee lafa kaa'ee ittiin deemu jechuudha. Akkasumas 8ffaan jechuudha provide security as the polling station. Nageenya tiisuu jechuudha. Polling station yookaan immoo bakka buufata filannoo garaagaraa ka'a. Buufanni filannoo garaagaraatu jira yeroo filannoodha. Gandaan gandatti qabaleetti jechuudha. Aanaa aanatti buufanni filannoo hedduutu jira. Bakka buufata filannoo sanitti nageenya hawaasa filatu dhufee nageenya hawaasa filachiisuu jechuun jiru hundi isaa hitiisaa jechuudha. Kamtu isaa Independent National Electoral Commission kanaatu gahee kana hunda raawwataa jechuudha. Okay. Inni itti aanu jechuudha. Maal isheetti inni itti aanu gaa biidha political party yookaan immoo paartiilee siyaasaati. Kan laallu ta'a jechuudha. Paartiilee siyaasaa kan laalla. Okay. Look. So, political party are organized group of individuals who share some political ideology, beliefs, and interests
and who seek to win elections and the control of the state power and the machinery of government. Kana jechuudha paartiileen siyaasaa garee namoota dhuunfaa kan walitti gurmaa'anii jechuudha. Gurmuun namoota walitti gurmaa'an sun immoo the same kan wajjin hojjetan the same political ideology siyaasaa wal fakkaataa kan qaban gareen paartiilee siyaasaa keessatti galmaa'u sun akkasumas belief yaada murteedhaa kan itti amanan jechuudha yaada isaan ideology kanatti itti amanan akkasumas fedhii yoo filatan yoo qacaaran taate filannoo biyyaalessaa irratti hirmaatanii filannoo biyyaalessaa sanii mo'achuudhaaf kan qaban jechuudha hundi isaaniifi. Isaan booda immoo yoo filataman taate akka aangoo mootummaadhaa kana bakka bu'anii uummata ce'isuu danda'an kan uummata murteeffatee yaa'u paartiilee siyaasaati jechuudha. Garee paartiilee siyaasaatii fi garee paartiilee siyaasaa yookaan immoo deeggartoota paartiilee siyaasaati jechuudha kun ideoloojiin kun jechuudha. So political party perform the following function. Dhaabbileen gartee siyaasaa yookaan political partiin tuni paartiileen siyaasaa tuni dalagaalee armaan gadii kana raawwatu jennee tokkoffaa serve as a forum for national unity. Tajaajila foorumii akka tokkummaa biyyattiidhaa jechuudha. Tokkummaa biyyattiidhaa national unity tokkummaa biyyattii dagaagsuu yookaan immoo itti fufsiisuuf yaaduu isaaniiti jechuudha. Akkasumas mutual understanding akkasumas hubannoo wal fakkaataa yookaan immoo hubannoo waliigalaa uumuu keessatti jechuudha. Tokkummaa biyya irratti ilaalchisee faayidaa biyyaa ilaalchisee jechuudha. This is possible because it brings together people from different ethnic and religious groups. Kun kan ta'eef sababni isaa paartiilee siyaasaa keessatti yookaan immoo biyya san keessatti namoonni garaagaraa jechuudha. Ethnic groupii gartee sabaa sablammoota hedduun jiraachuudhaa fi akkasumas biyya san keessatti gosti amantiileedhaa hedduun jiraachuu isaati jechuudha. Gareen amantii garaagaraa keessaa qabdu biyya san keessa waan jirtuuf kun kan mirkaneessu kan immoo kana hojjettu galee godhatee yaada waliigalaa yaada isaan hunda amansiisuu isaan hunda fayyadu lafa kaa'uu isaaniiti jechuudha paartiileen siyaasaa. Lammaffaratti educate members and the general public. Members yookaan miseensi isaanii waa'ee gartee yaadrimee yookaan ideoloojii paartii isaanii san barsiisuu akkasumas hawaasa guutuu waa'ee maalummaa paartii isaanii san hubachiisuu kun gahee paartiilee siyaasaati jechuudha. Okay, sadaffaan gaa sadaffaan serve as machinery for recruitment or appointment. Akka gartee maashinarii yookaan immoo akkamitti fayyadamanii appointment yookaan bakka waan takka itti gaafatamummaadhaan jechuudha. Gartee itti deemuu jechuu isaaniiti jechuudha. Tajaajila akkasii kan gaggeessan ta'uu isaaniiti. Akkasumas gaafa afuraffaratti serve as a link between the people and the government. Akka namoota yookaan dindila uummataa fi mootummaa walitti hidhuutti kan tajaajilu ta'uu isaaniiti jechuudha paartiileen siyaasatii. Akkasumas ensure political stability in the government. Akka biyyattii guutuu keessatti tasgabbiin poolitikaadhaa jechuudha. Tasgabbiin poolitikaadhaa akka inni gad dhaabbatu akka namni siyaasadhaan tasgabbaa'u jechuudha. Political stability biyya san keessatti akka lafa qabatu akka namni karaa dimokiraasiitiin nagaan jiraatee dalagatee baratee daldalee kan inni jiraatu
kan taasisu jechuudha. Political stability kanuma biyyattiin takka political stability qabaatte jechuun kan agarru nagaan nagada, kan baratu nagaan barata, kan qotu nagaan qotata. Hundi namaa nagaa jechuudha. Biyyattiin nagaa argattee kan yaaddoo tokko malee jiraatu jechuudha. Political stability jechuudha. Inni siyaasaadha jechuudha. Siyaasaan biyyattii takka istabil taate yookaan immoo dhaabbattuu yoo taate yookaan immoo tasgabbii yoo qabaatte biyyattiin sun guddinaaf illee ni ariifatti jechuudha. Kana lafa qabsiisuu keessatti paartiileen siyaasaa gahee guddaa taphachuu isaaniiti jechuudha. And also allow for harmonization of sectional and diversified interests. Akka gartee harmonization qaamota yookaan kutaa jaalabiyyaa jechuudha. Akkasumas lammii fi jaalachuu jechuudha. Irratti isanii fi fedhii diversified taate giddugala godhatanii fedhii isaniif immoo murtee raawwatuun gahee isaanii ta'uu isaanii jechuudha. And also provide social amenities and infrastructure. Hawaasaaf jechuudha. Hawaasaaf tokko gartee meeshaalee hawaasa san fayyadu kan lafa qabsiisu yookaan immoo kan bu'uureessu ta'uu isaanii jechuudha. Paartiileen siyaasaa jechuudha. And also help to sensitize the electorate on crucial national issue. Electorate yookaan immoo paartiilee namoota garaagaraa kan filachiisu jechuudha. Dhimma biyyattii irratti hubannoo gahaa crucial ta'e akka naashinaalitti akka waliigalatti akka guutuu biyyattii hubannoo waa'ee filannoodhaa akka inni sirriitti hubatu kan taasisaniif akkasumas governmental policy imaammata mootummaa jechuudha. Governmental policy jechuun imaammata mootummaa kana hubachiisuu akkasumas piroogiraama yookaan immoo karoora mootummaa lafa kaates hubachiisuu kun gahee paartiilee siyaasaati jechuudha. Inni itti aanu ensure the party in power in accountable to the electorate through constructive criticism. Wantoota gartee namoota paartii keessatti hirmaatan empower godhuuf yookaan immoo aangoo akka fudhatuuf itti gaafatamummaa responsibility accountability jechuudha. Accountability karaa elektoreetiidhaan wajjin kan karaa filachiiftota dabarsuudha jechuudha. Karaa constructive criticism jechuudha. Waliif gartee irra fuudhuudha yookaan immoo waliif kennuuf jechuudha. Karaa yaada wal marii qabuun jechuudha. So and also there is another pressure group paartiilee gartee paartiilee siyaasaa ilaallee jirra. Kan itti aanu maal isa itti caala pressure group garee dhiibbaa uumte jechuudha. Garee dhiibbaa uumte hawaasa fayyadu jechuudha. Hawaasa rakkoo hawaasaatiif dhimma jechuudha. So a pressure group is an organized body of people seeking to influence government policy and to promote the interest of their members. So pressure group gareen dhiibbaa uumtotu yommuu kun gareen dhiibbaa uumu kun kan walitti dhufee dhiibbaa uumu kun garee qaamota hawaasa keessaa baba'anii ijaaramanii maalitti influence godhuuf maalitti dhiibbaa godhan imaammata mootummaa governmental policy influence on governmental policy imaammata mootummaadhaa irratti dhiibbaa kan uuman jechuudha. Akkasumas
to promote the interest of the members. Akkasumas fedhii garee isaanii galmaan ga'uudhaaf jara halkanii guyyaa qabsaa'aa jechuudha. So gareen gartee pireejerii dhiibbaa uumtoota hundaa baay'ee barbaachisaa jechuudha mootummaa tokko sirreessuudhaaf. So a pressure group is also called interest group. Gareen pressure group jennu hundaa garee dhiibbaa uumtoota kuni maal jennaan karaa biraatiin ammas interest group jechuu ni dandeenya jechuudha. Interest group garee fedhii addaa qabdu tan fedhii hawaasa itti goleeffattee fedhii hawaasaa san akka waan fedhii ifitti dhimmamtee carraa jechuun qabsootu. So fakkeenyi interest groupiidhaa fakkeenyi interest groupii afaan immoo pressure groupiidha. Fakkeenya qeerrooti jechuudha. Fakkeenya qeerrooti. Qeerroon bifa pressure groupiitiin kan mootummaa wayyaanee darbe jechuudha. Dhiibbamtu jechuudha. Rakkoo hawaasaa jiddu gala godhachuudhaan garee cimtee mootummaa darbuu dandeesse jechuudha. Qeerrooni. Fakkeenya qeerrootichaa namoonni tokko yoo akka guutuu biyyattis haa ta'u akka naannoo tokkotti ijaaramee dhiibbaa hawaasarra gahu bakka takka ta'anii morman tokkummaadha jechuudha. Mormanii mootummaa dura dhaabbatan interest group yookaan immoo pressure group jenna jechuudha. So look, this is a pressure group service for gartee gochaalee yookaan immoo dalagaalee dhiibbaa uumtoonni kun raawwatan hojii ilaallachuudha. Okay. So tokkoffatti egaa these pressure groups offers useful pieces of advices and suggestions. Maal gaggeessanii yaada faayidaa qabuu fi gorsa faayidaa qabu kan hawaasa guutuuf kan itti ta'uu isaati. Akkasumas itti aanu help to promote economic stability. Gartee dinagdeen biyya takka akka stable ta'u akka inni dhaabbataa ta'u akka inni tasgabbii horatu garee taasiftu jechuudha. Garee kanaaf carraa jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf egaa dinagdeen biyyattii takka jiruu jireenya yookaan jiraachuu dhabuu biyya tokkooti. Economic instability yookaan immoo daddaaqiinsa yookaan immoo tartiiba dhabiinsa dinagdee biyya takka eenyuudha lammii guutuu miidha. Garuu tasgabbiin economic stabilitiin biyya takka keessatti gad dhaabbatee tasgabbii dinagdeeti jechuudha. Dinagdeen tasgabbootee bifa sirna qabuun namni seeraa fi heeraan waan carraaqatee nyaata jechuudha. Biyyattiin takka economic stabilitiidhaan tasgabbooftee karaa guddinaa ce'uudhaaf baay'ee murteessaadha jechuudha. So akka sosochiin yookaan immoo tasgabbiin dinagdee biyya takkaa uumamtee dagaagdee biyyattiin takka hiyyummaa keessa baatuuf pressure groupiin kun gahee guddaa taphatu isaaniiti jechuudha. Akkasumas inni itti aanu provide and promote certain general welfare service to the public. Kanneen akka egaa general welfare jechuun waa'ee faayidaa fayyummaa namoota wal qabatee yookaan sarvisii yookaan immoo tajaajiloota garaagaraa kan akka waliigalatti jechuudha. Akka hawaasa guutuutti tajaajiloota hawaasa guutuu fayyadu hunda kan akka inni argatamuu fi akka inni lafa qabatu garee taasiftu jechuudha. Inni itti aanu educate members and the public on national issue and fundamental human rights. Miseensaa fi akkasumas hawaasa guutuu jechuudha. Hawaasa biyya guutuudha. Ni barsiisu. Maal barsiisu? Dhimma national issue dhimma biyyaatii irratti jechuudha. Akkasumas dhimma mirga namaa dhimma gartee fundamental human rights jechuudha. Mirga namummaa kan baay'ee barbaachisaa ta'e irratti hubannoo miseensota isaanis haa ta'anii miseensota
biyya guutuu public kan ta'e jechuudha. Uummata guutuu kan barsiisan jechuudha. Kan hubannoo kanneeniif gahee isaanii jechuudha. Akkasumas shanaffaan act as a link between the people and the government. Akka diindila yookaan immoo wal quunnamsiiftuu uummataa fi mootummaa taateetti hojjettee jechuudha. Pireeshar guruupiin tuni maaliif yoo rakkoon uummanni tokko rakkoo hammaataa keessa seenee jechuudha. Piipiliin kun rakkoo hammaataa keessa yoo seenu mootummaatti dhiibbaa taasisaniiti rakkoo hammaataa keessaa uummanni sun akka bahu yookaan yoo dhiibbaan sun mootummaadhaan kan gaggeeffamu taate dhiibbaan akka mootummaan akka dhiibbaa uummata irraa kaasee uummanni tasgabbaa'ee jiraatu garee taasifte jechuudha. Diindila rakkoo uummataa fuutee mootummaadhaaf geessitu sanboota mootummaa furmaatatti laatee hawaasan akka inni hawaasa hin miidhamne taasisu jechuudha. So diindila mootummaa fi uummataa jidduuti jechuudha. Gareen pireeshar guruup jennu kun jechuudha. Gareen dhiibbaa uumtotaa kuni inni itti aanuudha jaffaadha. Act as watchdog over public policies. Kun maal jechuu isaaniiti? Tokko imaammata mootummaadha kan biyya guutuu irratti gadoo labsamu ija lama banatee eega jechuudha. Ija lamaan eegaa jechuudha. Akka taasise watchdog bakka inni yookaan sareen gisee waan takka ati kan nuuf deemtu ija lamaan si ilaalti mire akkasitti ilaalti. Imaammanni beeku uummatni fayyadu uummata irratti dhiibbaa karamiin geessisuu danda'a xinxaaltee ija lamaan ilaaltee jechuudha. Qaama qalbiin hordoftee rakkoo imaammanni ammatti bahu mootummaadhaan bahu uummata giddu galeessa godhatee hin godhanne uummata ni miidhu karaa kamiin uummata miidhuu danda'a yoo uummata kana miidha akkam ta'uu qabu jedhanii dur dhaabbatanii halkanii guyyaa imaammata garaagaraa kan mootummaadhaan uummata irratti bahu hordofuu yookaan immoo jala bu'anii akka wanni sun sirraa'u taasisu jechuudha. Garee taasiftu isaanii jechuudha gahee isaaniitti akkasumas inni itti aanu support candidates and political party to win election. Kaadhimamtootaa fi paartiilee siyaasaa akka isaan filannoo mo'atan garee taasiftu yookaan garee deeggartu. Pireeshar guruupiin tun. Akkasumas saddeettaffaan act as a manpower bank from where government can draw expertise to serve in the government. Akka baankii humna namaa jechuudha. Akka baankii humna namaa mootummaan ekspertoota garaagaraa keessaa tajaajila garaagaraa kan mootummaan kennamu taasisuu jechuudha. Akkas ta'anii jiraachuu isaan yookaan immoo gaheelee dila sana qaban jechuudha. So this is enough for today's lesson. Until next lesson, goodbye.